Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawwaatti waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo duraanii Iftuu Goobanaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuun dhaga'ame. Weellistuu fi qabsooftuu Oromoo Haloo Daawwee dhukkubsattee haala ulfaataa keessa jiraachuu himte. Uummanni Oromoo akka ishee gargaarus dhaammatteetti. Abbootiin amantaa Ortodoksii kanneen sinodoosii sabaa fi sablammootaa hundeessan sinodoosichi kan itti fufu ta'uu himan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawwaatti waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessa socho'aa jiru hawaasa dammaqsuu, barsiisuu, qondaalotaa fi miseensota haaraa leenjisee bobbaasuun cinatti waraana Bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiruun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu ibseera. Haaluma kanaan guyyaa har'aa jechuunis adoolessa 21 bara 2023 waraanni bilisummaa Oromoo zooniin Kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawwaa ganda Qundhoo keessatti waraana Bilxiginnaa haleeluun daaraa botoroo godheera. Waraanni Bilxiginnaa haleelaman kunneenis warra kanaan dura humna addaa jedhamanii uummata saamaa fi gidirsaa turan akka ta'e odeessinu qaqqabe ifoomseera. Tarkaanfii kanaanis meeshaalee waraanaa qawwee AKM 25 irraa hiikuun loltoota 4 booji'ee mooraa isaanis dhuunfatee jiraachuu maddeen keenya dirree lolaa irraa addeessaniiru. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo duraanii Iftuu Goobanaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuun dhaga'ame. Akka duubeen seenaa ishee agarsiisutti Iftuun kan dhalatte baha Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo Araddaa Asaboot jedhamuttidha. Iftuu Goobanaa bara 2016 Eertiraatti leenjii loltummaa fudhachuun miseensa waraana bilisummaa Oromoo taatee haga bara 2018 biyya galanitti tajaajilaa turteetti. Bara 2018 yeroo dhaabni adda bilisummaa Oromoo biyya galu kanneen Eertiraadhaa dhufanii mooraa ardaa ittaa qubsiifaman keessaa Iftuun ishee tokko akka turte seenaan ishee ni mul'isa. Erga biyyatti galtees wal'aansoo jabaa jireenya mo'achuuf gooteen hojii humnaa hojjechuun of jiraachisaa turte. Guyyaa kaleessaa gaafa adoolessa 20 bara 2023 dhibeeta sana addunyaa kanarraa boqochuun dhaga'ame. Gadaa Miidiyaa Neetwoork maatii, firootaa fi waayillan qabsoo ishee hundumaaf jajjabina hawwa. Weellistuu fi qabsooftuu Oromoo Haloo Daawwee dhukkubsattee haala ulfaataa keessa jiraachuu himte. Uummanni Oromoo akka gargaarus dhaammatteetti. Waggoota 40 oliif muuziqaa afaan Oromoo keessatti qooda fudhachuudhaan aadaa, seenaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo dagaagsuu keessatti qooda guddaa kan qabdu weellistuu Haloo Daawwee yeroo ammaa kana dhukkubsattee rakkoo hamtuu keessa akka jirtu himteetti. Erga dhukkubsattee manatti galtee waggaa 10 ta'uu kan himte Haloon uummanni afaanii fi aadaasaa seenaasaa guddisuutti daraa argina dagateera jechuun komatti. Amma erga isheen akkaan dhukkubsattee namoonni ishee yaadataa jiraachuu himte garuu bakkan du'uu ga'eetti ta'uunsaa na gaddisiisaa jette. Yeroo ammaa dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa fi kaleen dhibamtee Finfinnee fi Adaamaatti yaalamaa jirti. Dhibeen ishee biyya alaatti wal'aanuu kan barbaachisu ta'us namni ishee ala baasee wal'aansuu dhibuutti guddoo gadditee akka jirtu dubbatti. Ammas taanaan abbaan garaa laafee fi maallaqa harkaa qabu akka ishee yaalchisu dhaammatte. Artistoonni kanneen biroo fi maatiin artist Haloon dagatamtee booda seenaa ta'urra amma hunduu waan danda'uun tumsuu akka qabu dhaaman. Gatii isheen saba kanaaf kaffalteen yoo madaalamu namni Haloo Daawwee haga biyya alaatti wal'aansisu dhabamuun qaaniidha jedhan. Artist Haloo Daawwee naannoo bara 1960moota magaalaa Dirree Dhawaa ganda Awwaallee jedhamutti kan dhalatte ijoollummaatti muuziqaa eegaluudhaan urjiiwwan muuziqaa bahaa Oromiyaa keessaa biqilan keessaa ishee tokkodha. Weellistuu Haloo Daawwee fakkeenya dubartoota jajjaboo, fakkeenya qabsaa'otaa fi weellistootaa ta'uudhaan maqaan ishee tarree jalqabaa irratti waamama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork Haloo Daawwee yeroo ammaa kana dhukkubsattee haala ulfaataa keessa akka jirtu beekamaadha. Egaa uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan waan dandeessaniin kallattii dandeessan maraan Haloo Daawwee bukkee akka dhaabbattan maqaa Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii fi uummata Oromoo bal'aatiin isin gaafanna. Abbootiin amantaa kanneen sinodoosii sabaa fi sablammootaa hundeessan sinodoosichi kan itti fufu ta'uu himan. Mana amantaa Ortodoksii keessatti atakaroo uumameen wal qabatee gaaffii eenyummaa sabootaa amanticha hordofanii deebisuudhaaf kan hundeeffame sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa erga gidduu seentummaa Abiy Ahmadiin araarri sinodoosii Itoophiyaa waliin ta'een booda
yeroo jalqabaatiif ibsa kan kennan abbootiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa namoonni muraasni sinodoosicha dhiisanii ba'anis nuti itti fufsiisnaa jedhan. Abbootiin kutaa lallabaa godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellan Wallaggaa ibsa kaleessa adoolessa 20 bara 2023 kennaniin rakkoon duraan ture ammallee kan hin furamne ta'uu ibsan. Muudama dhiheenya sinodoosiin Itoophiyaa episkooposota haaraaf kennes balaaleffataniiru. Abbootiin kun aga wareegama lubbuu kennanii amantoota isaanii kan tajaajilan ta'uu waadaa galaniiru. Waliigaltee ammaan dura ta'een abbootiin 26 kanneen sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaatiin muudamanii gara kutaa lallabaa isaaniitti ergamanii turan irra deebiidhaan kanneen ulaagaa guutan akka muudaman waliigalamus sinodoosiin Itoophiyaa waliigaltee sana cabsuudhaan abbootii 26 keessaa nama tokkollee otoo hin muudin nama biraa muudee ture. Amantoonnii fi abbootiin duraan muudaman garuu muudama haaraa kana mormaniiru. Amantoonni godina Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Qeellan Wallaggaa mormii dhageessisanii abboota sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaatiin muudamanii alatti nama biraa akka hin simanne ibsaniiru. Asakaroon mana amantaa Ortodoksii keessatti geggeeffamu gara Oromiyaa fi Tigraayiin jabaatee itti fufuudhaan sinodoosii Itoophiyaa hudhee qabeera. Sinodoosiin Itoophiyaa kan eenyummaa sabootaa ukkaamsuudhaan afaan sabootaa lagattee ammallee abboota gaaffii mirga afaan ofiitiin tajaajilamuu kaasan abaaruu itti fufteetti. Seera idil addunyaa cabsuudhaan mootummaan dhimma amantii keessa akka galus waamicha gochaa jirti. Amantaa jechuun garbummaa miti waan ta'eef, amantaa jechuun bilisummaadha waan ta'eef eenyu tokko isin garboomsuu hin danda'u. Yoon jiraate isinan tajaajila, yoon du'e immoo siidaa koo ilaalaa fi amantaa keessan qabadha kaayyoo koo bukkaannaa ga'a jechuufan har'a fuula keessanitti ba'ee biyya keessas kan jirtan, biyya alaas kan jirtan sinodoosiin Oromiyaa sabaaf sablammii diigameera warroonni jedhan waan diigamu hin dhaabnu hafuura qulqulluudhaan dhaabbanne sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammii hin diigamu yoomiyyuu hin diigamu. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.